sammuu keerratti fayyina waamu tokko jira. Kalee keerrattis fayyina waamu. Isheen si waan fayyaa kee hidhetu si hiika. Dhukkubni gaafa nama hidhu namtichi waggaa 38 hidhame kuni maaliin hidhame? Deemuu hin danda'u, socho'uu hin danda'u, akka nama bishaan keessa bu'ee bahuu hin danda'u. Maaltu hidhe? Dhukkubatu hidhe. Siin jireenya kee kana dhukkubaa yeroo inni si hidhuu si argate. Dhugaadhaa? Kalee keessi dhukkubaa? Ishii? Irra caalaatti immoo sammuu koo baay'een hin dhukkubate. Asitti ishii? Sababa kanarraa kan ka'e baay'ee rakka'aa. Ishii? Irraa isa kana booda mana yaalaa iddoo kana Mana yaalaa mormaa ol kan yaalamu sammuu koo ijoollummaa kootti galee gurra kootti naqqoo. Kanaa ol? Ishii? Mana yaalaa mormaa olii Finfinnee isa carraa isa uumaa kana booda qabbi'uma kana kan eeggadhu jechuudha. Isti an operation hin ta'u. An operation hin ta'u. Armee dandeettuma Yesuusiin akkamitti akkasitti maamta akkasii kaalkuleetii gootan tokko baay'isuu tokko ida'uu tokko yeroo ta'ee sana. Operation hin ta'u gaafa jedhamu amma namni kuni akkuma qallaalitti hospitaala galaa operation si godhaa jedhu doktorri. Kanaa booda sammuu kanatu baqaqee yaalama. Seedhaanni karoora akkana baasee fi garuu waaqayyo immoo gidduu galaafii jira nama kana. Operation ta'uun jedha gaa. Yaadatta obboleettii tokko godatti operation taatu harki waaqayyo ofiisa operation si godhan jedhee namoonni argitan jirtu obboleettiin sun dhuftee dhugaa baateetti. Dhiita guddaa asirratti baattee dhufte gaafas. Baattee dhufteennaan operation attoon jenne. እግዚአብሔር በራሱ ኦፕሬሽን አድርጎሻል ብዬ ዘይት ቀባሁት። ሲቀባ ተኝታ መታቀብ የዛን ቀን ሌሊቱ እንግዲህ ይብጠት ነው አንገቷ ላይ ወጥቷል። ምስክር ወጣለች እቺ ልጅ እና ሌሊት ወደ ከምሽቱ 9 ሰዓት አካባቢ ነው አለችው ስትመሰክር ማለት ነው። 9 ሰዓት አካባቢ ፈነዳ ራሱ ፈነዳ። ኦፕሬሽን ትሆኛለሽ ተብላ ቀጠሮ ደብዳቤ ነበራት። አገሰኒቱ ግዲ ሰምታችኋል? አዎ ያው ምስክር ናቸው እነኚህ። ኦፕሬሽን ልትሆን ሮም ነው። እሷ ግን ቀድማ ይሁድ መጣች። ይሁድ ጸለውኩለት ወደው ሌሊት ይሁድ ሌሊት ፈንድቶ አደረ። ራስ ኦፕሬሽን ነው። ስትነሳ ይብጣቱ እንኳን አይታይም። እንኳን ይብጣት ቁስሉ ራሱ ፈልጌ ነበር የዛን ቀን ስትመሰክር በሳምንቱ መጣ ሲመሰክር የለም። የዛን ቀኑ በሶስተኛ ቀን መንገድ ላይ አይታችን ደሩ አይታ ነበረችና የለም። ያን ቀን ተጸልዮልኝ ሌሊቱ ፈነዳ ይብጠቴ እንደው የለም ቁስሉ ራሱ። ሃሌሉያ ጎፍታም ገለተ ፈካ ላሜ መዳን ክርስቶስ ፈይሱ ጎዳን ይሰንቀቡ ማኑ ጎዳን ይሰንቀቡ ይላል ኢየሱስ መነከሲ ነናኒ ዋንት ወዳቱ ተረቲ ገብቴ ቁስል ይሳን አርግቱ አሜን። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈወሰ ቁስል የለው። አሜን። ማና ማዳ ኢየሱስ በይዘ ጎዳን ይሰንቀቡ በአማርኛ በይዝ ኢሳን መጀደ Uga godani sang. Atau operation tak. Lafti sini nano. Amin. Itu akawal lafti sini dia mesti bakal ada. Sini nas. Macam ke? Uga dah. Yeroon Yesuus cuma nanggagaba. Baay'ee qabaman kunni baay'ee natti rakkatu. Yeroo sammana yaalanii keessanii kaatti bakka gaggabee otoo hin taane yeroo itti hospitaalatti nuuf bareeru. Hospitaalatti? Fakkeenyaaf obboleessi koonni kunillee baay'ee nafaana rakkachaa. Kottu mee obboleessi isaa kun? Kottu. Inni daa'ii kun dhufeera Yesuusi. Inni daa'ii kun dhufeera Yesuusi. Inni daa'ii kun dhufeera Yesuusi.
inni dai kudufe sti kufera Yesus ira inni kam matta na baba matta ni je inni mal kanu je ani mal mani sikoda kwenta sidupachi sa sikidui inni mal kanu je sajira mana nu pada gajira data waldaun na Kristos ini kamu kesajira haleluya inni moina ke da jirenya ke da eba ke da gaida ke sigat bisa tema daga amen haleluya amen in sutunjira tawa eketif kakuharajira Hindu nanjira darme Hindu nanjira ani Hindu ujek ani Hindu karori kos karati na fuet anni kos karati na fuet inni setan ukuman nahite kunye har agal kala narrahi kamet nambah haleluya atamma ikam debat amen la bossa ya la ba dora la ba to yen abata mukatteriti ela samuke ayo samuke to preshi samuara sikesaka amen samuara amen samuhara amen samuhara amen samuhara la vossa ya la ba dora la fatura kala saya bersanggalan doria saya kali kai kana ras dake kana ras wa kayo plisa si basa garacha ke ras wa kayo inkasa amen garacha ke kana ralle wa kayo wang kasu ka amen la vossa ya la ba dora la fatura kala saya harka ke makasi amen ilai kam tamada samuke kana to preshinita operation doktor agati ka operation Yesus tu gati ka amen haleluya amen ye doktor operation Yesus Kristus operation አይሻላችሁ የሱ ቁስል የለው የሱ ኢማም የለው የሱ መተኛት የለም የሱ እኮ ያይልተኛ ያይል ሪፍቱ ዘዴ ያይል ከስራ ቁም ያይል እንዲያርግ የሚባል ነገር የለም የሱ አሁኑ ተዲ አሁኑ ኦፕሬሽን ነው አሁኑ ወደ ስራ ትገባለህ አሁኑ ኦፕሬሽን ነው ዲኔ አሁኑ ሌላ ሰው መስለ ወደ ፈለክበት ቦታ ትሄዳለህ አሜን አሜን የማን የኢየሱስ ክርስቶስ ኦፕሬሽን ኦፍ ኦፕሬሽን አሜን 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 haleluya amen aje dabadati lafa dauke ne gidati egato mana ela ergama operation gochara furre waaqayyo maaloo keessanitti qabaaka haleluya no saya la badora la badura la basaya brisa kala doria saya abet makasi afura kulkullu sajirata dikke saya saira wakia jira majira cicira meke ya jira cicira meke lukajira cicira meke sabri samajira haleluya 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 lobo saya la badura kala basai peidora la badura kala basai maya la badura kala basai chakaramo la badura kala basai peidora la badura kala basai Rasi matakia kayo ko akite rasi matakia check margo chunda de sunura me wandu ro chunda
Hirriba keessatti ka'a yeroo baay'ee mataa kee yeroo guyyaa wanni jettu mataa kee kan lafaan namara. lafaan siman mee gachin ol jedhi check of god gachin ol jedhi check of god ilaali waan dura gochuu hin dandeenye tokko godhiti check of god sumra soofti god waan gochuu hin dandeenye agartuu makee kanarraa illee kaase waa'ee opereeshinii sammuu isaa sitti fakkaatiin agartuu isaallee jaamuudhaaf jira seexan agartuu isaa kana ija isaa kana jaamsuuf qopheessee jira afurra waaqayyoon jiraataa isaatii kana kaasee bilisa baasee iyyaa fiitii aameen iyyaa fiitii aameen mi'a tuttu ani hiikameera jedhi dubbadhu jedhi dubbadhu Hallelujah. Hiikamsi guddaan siif ta'eera. Dhaqi maqaa Kiristoos Yesuusiin dhuga ba'umsaaf qotta ishee. Dhuga ba'umsaaf qotta. Waaqayyo gooftaan